Manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa sirna beekamtiif galateeffannaa qopheessuun gaggeesse. Saganticha irratti abbootiin gadaa haadholii siinqee, caasaaleen nageenyaa fi keessummoonni waamichi taasifameef abbootii seeraa fi ofiisarri seeraa sadarkaa adda addaarra jiran hirmaatan. Sagantichi hojii manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa bara 2018 keessa hojjetanii sadarkaa naannoo Oromiyaatti sadarkaa sadaffaa bahuun geebaa fi beekamtii argachuu sababeeffachuun kan qophaa'e akka ta'e ibsame. Pirezidaantiin mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa obbo Maammoo Tusii manneen murtii bu'uura heeraa fi seeraan aangoo qabuun karoora bu'aa irratti xiyyeeffate kan bara 2018 ka'umsa godhachuun qaamolee dhimmi ilaalu wajjin marii geggeessuun hanqinaa fi cimina adda baasuudhaan hojii seeraa karaa haqa qabeessa fi si'aayinaan iftoominaa fi qulqullinaa akkasumas karaa dhaqqabamaa ta'een hojii hojjechaa tureen itti quufinsa uummataa argachuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti beekamtii argate jechuun ibsan. Karoora kanarratti marii bal'aa gochuudhaan kenna tajaajila abbaa seerummaa qulqulluu si'ataa dhaqqabamaa fi bilisa kan ta'e kennaatiin turree jira. Kanaanis amantaa uummataa horachaa dhufnee jira. Qulqullina tajaajila abbaa seerummaa mirkaneessuun manneen murtiif dhimma murteessaadha. Lammiileen tajaajila argatan irratti itti quufinsa akka qabaatan mirkanaa'uun qulqullinni tajaajila abbaa seerummaa bu'uurumaa haalaan kaa'ameedha. Ragaalee manneen murtii keessa jiran gara diijitaalaatti jijjiiruun galmeen 40,000 ol iskaan ta'uu dubbachuun leenjii kennuu riifoormii akkasumas naannoo hojii mijeessuuf gamoo abbaa darbii 4 ijaaruun xumuruun tajaajilaaf banaa taasisuun ibsan. Manneen murtii keenya bara kana gara e-koortiitti ceesisuutiin wal qabatee dhagaa alaalaa dhangala'aa dhimmaa bakka jiran irraa akka falmatan taasifamaatiin turee jira. Ragaalee manni murtii keessa jiran guutumaan guututti gara dijitaalaatti jijjiiruun hojjetamaatiin turee jira. Kanaanis galmeelee 40,000 ol kan ta'an hanga bara 1000 duubatti deebi'amee kan waggoota 12 kan ta'u iskaan ta'ee DMS irratti akka fe'amu taasifamaatiin turee jira. Bara 2019 manni murtii olaanaa magaalaa Adaamaa Oromiyaa Integrative Courtii Case Management System kan jedhamu daraan hojiirra oolchuuf qophii hunda xumuruu himuun qaamoleen kanaan duraa deeggarsa isaaniif taasisaa turan ammas deeggarsicha cimsanii akka itti fufanis waamicha dhiyeessan. Oromiyaa Integrated Court System Management kan jedhu irratti bosaajii kanatti guutumaan guutuutti qophiiwwan garaagaraa xumuruudhaan keessattuu meeshaalee hojii kanaaf barbaachisan kan akka idaalaabii, kompiitaroota garaagaraa, neetwoork siistemii fi dhimmoota garaagaraa karaa biraatiin hojii ogummaa kana namoota kenna tajaajila abbaa seerummaa kennuu danda'an leenjiiwwan garaagaraa kennamanii qophiin garaagaraa xumuramee jira. Kana waan ta'eef qaamni ilaallatu hunduu keessattuu bulchiinsi magaalaa deeggarsi kana dura nu godhaatiin ture kenni tajaajila abbaa seerummaa kenna guutumaan guutuutti gara dijitaalaatti ceesisuuf deemaa jirra waan ta'eef isinis gamanumaa qophii akka gootan jedha. Keessummaa kabajaa ta'uu saganticha irratti kan argamaniif ergaa kan dabarsan afayyaa'ee mana maree magaalaa Adaamaa Aadde Mabee Jibbaa baroota lamaan darban manni murtii hojii sadarkaa magaalaa fi kutaa magaalaatti hojjechaa tureen beekamtii akka naannoo Oromiyaatti argate kunis hojii ijaan mul'atudha jechuun ibsan. Keessattuu baroota lamaan darban bara 2017-18 keessatti manni murtii keenya jijjiiramoota olaanaa agarsiisuudhaan caasaa sadarkaa aanaa kutaa magaalaatti akkasumas magaalaatti fooyya'insa guddaa kan agarsiise iddoowwan mijataa fi iddoowwan uummanni keenya tajaajilatti argachuu qabu irratti akka bulchiinsa magaalaa Adaamaatti xiyyeeffannoo guddaa kennuun sochiin taasifamaa tureen hundi keenyaa kan beeknu haa ta'uutii beekamtiin kenname kunis hojiiwwan uummanni keenya tajaajila argatuun haqa argatuun mana murtii keenya irratti dhufee si'aayina tajaajilaatiin argatuun akka laalamee hojiiwwan kunis beekamtii sadarkaa naannootti kenname kun dhugaa dubbachuudhaaf manni murtii keenya eessarraa ka'e akkas ga'e hundi keenyaa kan beeknu. Caasaaleen nageenyaa fi seektaroonni hojii mana murtii olaanaa magaalaa Adaamaa si'aayinaan akka hojjetamuuf deeggarsa taasisaniif beekamtiin kan kenname yoo ta'u namoonni beekamtii argatan hojii caaluuf kan isaan kakaase akka ta'e dubbatan. Beekamtiin mana murtii olaanaa keenya sadarkaa Oromiyaatti sadaffaa ba'uusaa gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee jira. Bu'aan hojiin kun hojii qindoominaati jedhanii keessattiyyuu hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu keessatti ka waliiniiti jedhanii
isaanis beekamtii nuu kennanii jiranii iddoo guddaa qabna. Hojii keenya gara fuulduraatti tirree saffisaan qulqullinaan akka hojjennu iddoo guddaa qabaa jedhee yaada. Waajjirri keenyas beekamtii akka argatu manni murtii olaanaa immoo sadarkaa tokkoffaatti bara 2019 akka dhufu abdii guddaa qabna.